isin eegxanii gareen isa sanii keessaa maan gargaarina osoo inni namtichi abbaan maraate kun maraatee as dhufne maa keessaan eegxanii gargaarina isin arra gareen tiimii jaaramtanii fi maaliif viidiyoo irra waraabdan maaliif maal taatan jettanii afaan bantan kun dheengatte eessa jirtan aganni bakka maraatuu ga'u fakkeenyaan isinitti maa jira bee akkuma namtichuma ati loltuuf hin baan abbaa fedhe ta'e namtichuma ati deeggartee loltuuf kana gaafa inni osoo inni jiruu isaa maraatee yookaan miskiinawee yookaan ni hallayyaa tana seenee yookaan jiruun akka zooru taatee paablika miidiyaa irra dhufee akkas jedhee afaan banu kanatti ati deeggaraan isaa girrisaan isaa eessa jirta gaafa sana keessaan dheexee maa beelanni yoo beela san hin baase yoo rakkoo gara miidiyaatiin qabaate rakkoo sammaan furin sun jalqaba isin qabdi isinii fi girrisaa warra wajjin ani miidiyaa kana gubbaa nama gad dhufee iyyee jiruusaa paablika irra baase wallaahi wabillaahi isiniif kadhana abbaa fedhe wala kabajaa fi jinni wala ana bira jiran yoo abbaadhaaf kabajee ansi kabajaa deeru jiru miidiyaa jechuun adeeroo if jilbiibbachiisu jechuudha dhuftee nama duratti if jilbiibbachiiftee wanni ati har'a miidiyaa irra galfitte umrii ta'e ittiin cabta yeroo hunda ati itti cabaadha adeeroo qarshiin takka ta namni miidiyaa gubbasii kanne zalaalam ka'iinsa jiruu ta'eetiitiin wal qabata wanta miidiyaa irratti ajandaa godhanii mee hamzaa kana laala abbaan fedhe ajandaa uumee tapha beellamaa qabatee mintirqishoo jedhee waa walitti butatee keekuta adeeroo har'aa miti ati yoo miidiyaa irra taate gaafni fadhaa keessaa sirraanaaf gaafni ati waa hawaasa irraa fudhatte san keessa jalaa keessaa naaf haga dandeesse namoota jaallattu namoota si jaallata jaanii afaan bananii si jala warreen kanaan walitti dhiyaadhu gaafa rakkoon sirra geesse adeeroo na jaallattanii na jaallattaa ani rakkoo akkanaan na jira waan kana waan ati furuu dandeessu furijii nama dhuunfaa tokkotti himan abaa ati mataa keetii miidiyaa irra gabbaatee hawaasa duratti ajandaa girrigirrii uumeetiin girrigirriin kun gizee naa guddate waan kana keessatti ilaaj goolii silaa barbaadu san bira gaagizeettu laal akka ati nyaadhamte qofa ofitti akka ati nyaadhamte qofa ofitti abbaa feeti haa ta'u ankanaan sanii fi sanii sin jedhu laal gizeenii fi miidiyaa kana gubbaa iyyitan wallaahi yoo gara murti guutoo taate murti guutoo anarra namni itti dhiyaatu ni jiraa hojjewan gaafa ajandaan murti guutoo ajandaan dhufe viidiyoo tana waraabadhaa yoo barbaaddan waraabadhaa namoota ala taa'ee murti guutoo irratti viidiyoo waraaban murti guutoo qeeqaan murti guutoo maal jajjaan kana ani murti guutoo ilaa sa'a tanaatti wajjin nama haasawudha amma sa'a tanaatti gaafa nama tokko gabaabseen isinii himaan ganama gizee murti guutoo ajandaa kana eegalu dura gizee murti guutoo ajandaa kana jalqaba eegalu ganama kalee ummata sugii namni miidiyaa kana gubbaa jiru na dura murti guutootti dawwalee yookaan murti guutoo waan kana dhaabii harka keessaa fudhadhu namni jeen murti guutoo mataa keen gaafadhu Aleeksi Taayyaati bira jirtaansaa yookaan radda walii gaafadhu waan kana keessaa harka fudhadhu mucaan jeen amantaa tanaan hedduu namni akka ajaa'ibaa dhaawamaa amantaa wanti amantaatii fi wanti biraa ajandaan biraa hedduu waliin qabatu irraa fagaadhuun jeen hayyee marabbaa naan jee waan kana keessaa addaan baane naaf murti guutoo hoggaan anjummaa salaatee dhufe viidiyoo murti guutoo miidiyaa kana wanti amantaadhaa abadan abbaan fedhe amantaa feete qabaadhu amantarratti hin qoosin amantaan ittiin dhufin amantaa feetetti dhufin amantaa ta'e naman tuyisin amantaa namaan tuqin adeero itti meetiin aboo waan kana keessaa fagaadhu jeeni keebiraatee gizee na dhufu viidiyoo miidiyaa kana guutuu wal geessee dachii kana guutuu wal geessee miidiyaa kana gubbaa shambaa'e illaan namni tokko wanni fedhe haa uumamu yaadeeru wanni fedhe haa uumamu waan san namatti dhiyaatu haasi hubachuuti dubbooda ragaafuu ol kaadhu aboo waan kana takkara lama namoota kuma fitilaa walitti dhiyaatee akhiratti nama sooshaal miidiyaa gubbatti jiru hiriyoota hedduu wal beekta yoo tokko si jalaan dide tokko si jalaan didu adeeroo hin dhufin miidiyaa irra nama dura wallaahi hin dhufin nama dura ilmoon tee beelooytee haa duutu awwaalladhu afaan qabadhutti amanaan warra burkaaba mataan tee beelee haa godasitu hin dhufin miidiyaa irra nama dura
waan sirra geessan jilbiibbadhu cabje bakka hiriyaa meeqa qabda miidiyaa kanarraa namni shan nama hiriyaa diiles jala taa'u kanarraa nama shan karaamataan dhabdu shan dhabdu tokkoon dhabdu adeero hiriyoota hedduu qabda yoonii fi asiin nama kana dubbadhee hunneeraa dide kana dubbadhee hunneeraa dide hunnee furmaanni hiriyaa tana hiri awoo adeero jalqaba jiruu ta'e fiddee gaabli karran kaa'in abbaa feete haa taatu obsi haga duruu obsitee miti obsi abbaa feete ta'e isin kun hundinuu namni dilli as jiru kun amma fakkeenyaaf waa hedduu obsitee taa'u jirtaa miti duriis obsaa as geessee miti ganaas nama obsuu jiraachuu miti ati obsii taa'ii miidiyaarran fidi du'ii badi malee miidiyaarran fidi abbaa feete ta'e miidiyaa kana gubbaa fiddee jiruu ta'e nama dura keessee viidiyoo narra waraabanii ana maal godhanii narra duulanii mee ati dhiisi waan namni sirra duuluuf abbaa feete ta'e waan namni sirra duuluuf kanaarra harka keessaa fudhadhe jedhe warri jibbaa kee qabu hoggaa ati waan kana harka keessaa guutuu fudhadhe warri jibbaa kee qabu dhufee si jaalata adeero gaafa namni hundi waan silaa ati dhiisi jaanii sirraa jibban kana abbaa feete taatee gaafa ati dhiiftee gara kaan deeme jaalaltii fi sii horamtii diini keessa jaalata sa'a diini keessa jaalatu ni beektaami gaafa ati guddatte gaafa jaalatti ta'e namni hundi si jaalatee wanni kee hundi dirqimjee ibiin diini keessa jaalata adeero diini kee tokkoffaarratti narra duulan jechaa oolumaa barbaachise amma fakkeenyaaf hamsaa hajii kuni wayna arrabsanii bara wayna irra duulanii bara maaliif sirra duulan ishaamsaa waan irra duulaniif san dhiisuu yaalee jalqaba waan hawaasni itti walii galee irra duulanii maal godha ana mana dheengadda Khadiir Martuudhaan walitti deebisaa deeffannee Khadiir Martuudhaan awwaa je'ee waan saniif hawaasni irra duulaa ture gisuma san gabbo'ee Khadiir Martuudhaan dhiifama je'ee naafi Khadiir Martuu walii gallee hojii isaa ta dur nu bira jirtuuf fufnee hojii san bakkaan geenyee maallaqa silaa haga walii qabne san bakkaan geenyee walii piis viidiyoo tiyya poosti godhaa suuraa tiyya walii piis bakka haraarri bu'ee hawaasa biraayis nageenyi bu'ee dogongora fee gaafa hawaasni lakkiisiin je'e atillee lakkii hawaasni kiyya kuni waan eega miidiyaarra dhuftee waan san godhe hawaasni kiyya kun dogongora narratti argee dogongora san irratti ani irraa dhaabbachuu qaba bar miidiyaa kanarra namni dilli kun moggaan takka si jaalata moggaan takka waan namaatiif itti kana laaluu fi fooloo si godha moggaan takka kanuma si jibbuutu akkuma jibbu san si laaluu fooloo si godha kana keessaa gaafa ati fiddee diina kee durattiif gadhangalaaftee aboo ifii dura dhiisaa waan jalqaba hawaasni keessirraa jibbee dhiisii keessaa bahi homiin hin jiru arrabaan irra duulan maali jaan dhiisi ati jalqaba abbaa dogongora himaniiti dogongora sirraa wajara ka'e namni haa amantaa tana onneerraa jaalatu jira haa amantaa tana onneerraa jaalatu jira onnuma kanarraa gaafa ati duute way osoo na bira jiraatanii na jeessa dabbaan fudhanna qaqajuu jira kanii fi afichoo namni kun kasi jaalatee bakka badda si argee si arrabsuu jira waan kana keessa dirqama namni hundi narra duuletteen iyyin kaan waan ati jalaatu ija saniif akka malee quuqame kaan ammoo waan si jaalatu bakka kanatti arguudhaaf gabbee boodha ijjalaa jeesi arrabsuu eegale waan kana hunda wal madaalchise hawaasa wajji deema deero maal warabbisi godha abbaa feeti ta'i ani murtii guutuu jechaan jiru ana uumaan dhibba shan miiliyoonii si hordofu kun sirraa jibbe adeeroo dhiisi waan fokkotaadha wadheengadda waan namni dilluun si jaalatee namni humni dhibbi meeqa fooloo itti si godhe sanirra deebii argami balaan hundi sirraa dhaabbatti hawaasa hojii jaalallaan jiraatta baqqaa sirra duuluu hojjan kana jalqaba ati maalirra duuluu jirta mataan kee ajandaarra duuluutti hin jirtu mee amma fakkeenyaaf murtii guutuu keenya kana waan jechuuf osoo hin taane jalqaba akka sagantaan akka nama gartee baatiin tun baatii ji'a ramadaanaa dhufu jira jedhanitti mataa murtii guutuu keenyaatiin baana ajandaa ajaa'ibaa tokko dhufu jira jee sagantaa fuula dura beeysa akka nama sarkiin wayii jirtu
هيا أتي متانك أجندة تولا ديمتا أبيسسني أتي قدرت أجندة أجندة أنا ردي أجندة رسي إذا أنا مني أتي أجندة أنا خيسها بي هواسنيس بكاربا خيسها بات أمانان أمس فكينيا بي wanti jaamus ni jira inni san guddaa ijoo dubbiiti maaliif namoota amantaa keenya ijoolleen amantaa keenya amantaa muslimaa akka malee nama arrabsiisan dhugaadha akka malee nama arrabsiti wanni kun waan dirqama sirraa danda'u qaba ammas waan ragaa qabatamaa wajjin mul'atus akkaminnaan jaa baatiin ramadaanaa geenyaan أنا ما كان يوم لو ولا مريض كتير سادة دعوة منيسيا باتير رمضان جنيان خمنتي الرباط كان أجرت وانتقل الرجال قدنا تقول التومال أكنا من خيرنا كمسلمان إيجا سأبو تروى هم تجرد ديمنا ما رب سرقا قدوا سيها باتير رمضان لا لا مكان ما رب سابي أخوي تجا أتشبود خمنتي نما رب سانير تقويا إيدا إيجا persentas sagaltamii shan ijoollee teenya ta muslimaatiin nama arrabsa waan kana keessa harka fudhadhaa ijoolleen teenya ta muslimaa waan arrabsoo kana keessa harka fudhadhaa laal ati miira mataa keetiitiif waan san godhaa turteemi ela deemee amantaa galila anuu anka amantaa muslimaa fideetiin si murteessa laa wanni kun ragaa qabatamaa baatii ramadaanaa gurri keenya kun nu qabbanaa'ee bakka takka arrabni jiru bakka takka arrabni kun maali mataan isaa ijoolluma teenya persentaa 95 tayaatee nama arrabsitu agarta persentaa 95 kanaaf ijoolleen teenya ta amantaa muslimaa arraba keessaa baha ilma namaa tokko gaafa irratti agartee dabbahi akka inni fidetti wajjiin silaa أنا تيسنتنا أنا في خياجروتي يميديا رمفدو ركوتي يميديا رمفدو ركو نما خياتو كميديا رفتو يبترن كيدين نام صلاة يوفر أجيسيتين أولا نمسا نما فرقياتو جيرا أجيسيتين أولا ملي ركو سا ميديا رمفدو